السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لم تنسوا جالتو ماتي وموجب كنتاتا بغنا جان غرا شاينا لك يا رفتان نمني على شاينا لك وفتاتا سبسكرايب gochuudhaan لايك gochuudhaan إن شاء الله يا ركبدن كومنتنا كيا نموني دروماتي كوتاتا اللي أكما ملكيستني لايكي كيستني دقتنا سنين جتان ترى لايكي كان هيرو با إن دقتن وغارو بتشوف ونو فيديو ونو جد باي إيغافي كومنتي دان باي إيغافي باي كرا تيك توك اللي كرا يوتيوب اللي أرجع garuu isuma hojjedhe sana viidiyoolee baay'ee hojjedhe garuu gaafatamu osoo isin laayik gootanii garuu namoonni bira dhaqqaba laaluun keessa hin nafne waan ta'eef laayik gochuu hin dagatinaan isinin jedha viidiyoon har'a qabadhe isin dhufe mootuyyuu viidiyoo wacaafata qabadhe isin dhufe jira salphaadha karaa salphaadhaan dhukkubbii yeroo hedduu shamarran keenya dararaniif dawaa kan ta'u isin qabee dhufe innilleen dhukkubbii marsaa laguu jechuudha yookaan marsaa ji'aa isa jennuuni haala kamiin yoo nu dhukkubu akka nurraa ba'uu fi akkasuma akka nu dhukkubne jechuudha qaama keenya haala hormooniin keenya fayya qabeessa ta'eedhaan itti fayyadamne inshaallah dhukkubbiirrallee bilisa taane akka yeroo isaatitti nurrallee badu taasisnu jechuudha. Isiniifin himaa amma na duuka tura amma xumura viidiyootti obsaan laalaa daqiiqaa muraasa isinitti dheeressu waan ta'eef tokkoffaa inni isin fuulduratti argitan kuni ni waa afurii afran kuni tokkoffaa asbiraa kun yaansoona firee xixiqqoo akka kammoonaa jirtu jechuudha akkasuma mootuyyuu kuni kammoona beektan kammoon hundi keessanuu inni gurraachi dhedheeratu kun mootuyyuu gajar jedhama jechuudha kunoo kammoonni tana firee xixiqqoolee yaansoonni jechuudha kammoona fakkaatti yaansoona hin gaggabaabatti jechuudha yeroo hedduu viidiyoolee kiyya hedduu keessatti hojjedheetiin jira baay'ee fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachistuudha yeroo kamuu kophaa isillee danfistanii dhuguu dandeessan wantoota kanneen yoo qabaanne jechuudha rakkoo tokkoon qabu kuni kammoona jechuudha kammoona kuni kammoonni dhedheeraadha ol fakkaatan malee garuu kammoonni ni dhedheerata yaansoonni mootuyyuu gaggabaabattee xiqqoosi furdatti jechuudha. Yaansoonni kana kunoo fakkeenyaaf laasiisaa keessatti garaagarummaan isaa waluma fakkaata garuu akkuma isiniin jedhe kammoonni ni dhedheerataa xiqqoon qal'ataa yaansoonni immoo ni gaggabaabatti furdatti xiqqoosii jechuudha. Jarri lamaan kun dhugaa dubbatuuf dawaa barbaachisaadha yeroo makamuyyuu borcii kara malee nutti ba'u akkasuma fayyaa keenya garaa keessaa dhiiga keenya qulqulleessu waa hedduu irratti dhugaa dubbatuuf kana jedhee wanni himuun jiru hedduun keessanillee ni beektan jechuudha. Egaa kana fakkaataa waa afur isin fide kammoona yaansoona inni kun immootuyyuu gajara jechuudha. Gajara kana arabdoota yeroo hedduu yoo argitan ta'e hinnatti illee fayyadamanii rifeensaaf illee jechuudha baay'ee bareedaadha rifeensa ciccitu yaa'uu fi akkasuma immootuyyuu akkana jira fireen isaa dheerataa garii sirriitti diimata jechuudha xiqqoollee mummee jedhamiti garuu inni tokkomaa jechuudha gajar jedhama maqaan isaa qajar jedhama. Maqaa biraallee qabaachuu danda'a meebii ani hin beeku karkideedha maqaan biraa karkideedha dhugaa yaadadheen iyyuu karkidaa jedhama gajar karkidaa leeftoon akka shaayitti illee bullaan isallee ni jira akka shaayitti fayyadaman dhuganii kun immootuyyuu gogaa isaati jechuudha baala isaati kan gogee jechuudha. Erga jara kana ammas gamana inni jiru kuni fireen gurraattiin tuni habbisoodha akkuma beekamu habbisoodhallee faayidaasii isinuu beektan daranuu waan an beeku alitti waan hammaan hin beeka jedhee isinii qooduudhaaf gaarummaa kiyyaan isinii fide caalaa isinuu beektanii habbisoodha yookaan abusuudha dhibee hundaaf iyyuu dawaadha isinii dhugaa dubbatuuf akkanatti illee nyaatamtii ciniinnaa garaatiif illee dawaadha wamoo kamiif iyyuu dawaadha dawaa dhiiga keenya guutuu qaama keenya guutuu nuuf tajaajiltuudha. Jara afran kana maala kana qopheesse hinga hure kammoona yaansoona habbisoodha yookaan abusuudha jechuudha akkasuma qajar yookaan karkidaa isa jedhamu diimaa kanaa jechuudha. Jara afran kana tokkoffaa mishkaalatti naqee jechuudha. Mishkaalatti naqee kun akkuma isin argutti jirtan nin dhiqaa jechuudha. Egaa mishkaalaan naqee deemee dhiqa yalla walumaan dhiina walumaan itti fayyadama.
yoo mootu jaroota kanneen keessaa tokko qabaanne yoo lama qabaanne rakkoon qabu isa qabdan jechuudha. Karkidaadhaaf kan moona qabaatan tana walitti danfistanii dhuguu. Yaansoonaaf kan moona qabaatan tana walitti danfistanii dhuguu. Akkasuma mootu habbisoodaa fi yaansoonas qabaanna walitti danfistanii dhuguu. Amma haala kana erga dhiqee geesse ibiddarra kaa'etiin jira. Bishaan burcuqqoo lamatti godha. Maaliif sirriitti murr jedheetiin ni hadhaa waan ta'eef isinitti burcuqqoo lama itti godha. Irraa dhuydanii hambista waan ta'eef jechuudha. Guyyatti yeroo lama dhuydanii bishaan burcuqqoo lama itti guutanii inni tik jedhee dhamti isaa jechuudha. Ibidda jala gadi hir'istanii dhamti isaa baheen booda akkasitti burcuqqoo keessanitti yookaan kaasii itti dhuganitti xaffaftanii yookaan dhimbiibdanii dhuydanii jechuudha. Amisaa dhugaa akka shaa'ititti hin addaa xiqqoosii dhandhaman qaba. Maaliif dhandhaman qabne sukkaaratti hin goone waan ta'eef jechuudha. Sukkaarri hin barbaachisu yeroo akka kanaa sukkaaraan fayyadamina aadawaa waan ta'eef iyyuu erga haala kanaan dhuydanii yoo xumurtan daqiiqaa muraasa booda isinumtu mataan keessan jijjiirama argitan dhugaa isin fursaa erga sanii jechuudha. Qaama keessan keessa faayidaan isaanii baada ergasii haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti yeroo tokko badee baan deebi'a. Kun immoo yeroo gabaabaa keessatti akka badee deebisne ta'a. Viidiyoo itti aanu sana mootuyyuu dhugaa itti fayyadamaa asleen jechuu barbaadee amma kan marsaa lakuu xumureetiin jira. Viidiyoo tana mootuyyuu har'a yaadadheetumaan jechuuf maatii itti fayyadamuuf yoo deemuudhumaa viidiyoo ediit godhuus ni fidee dhufe tuni ta'addaati. Viidiyoon tun ta'addaati. Isilleen habbisoodaa zayitii isii yeroo biraatiif viidiyoo dheeraadhaan isinii dhufa inshaallah. Faayidaa isii zayitiin habbisoodaadha jechuudha. Saayinasiidhaaf akkamitti akka dawaa taate dawaa ajaa'ibaati jechuudha. Saayinasiidhaaf yookaan isa ganama nama xiffachiisee namarraan dhaabbanne tokko isa yeroo namatti qeqee jijjiirama qilleensaa wajjin funyaan kana nama nyaatu tokko hin jiru. Innaa saayinasiin isuma sana natti fakkaata. Waan saniif baay'ee dawaa ajaa'ibaati. Wallaahi baay'ee tokko jechuudha. Akkuma irratti arguutti jirtan shifaa min kulli daa'aa jedha. Fayyina namoota isaa fayyadamu hundaan ni fayyisa jechuudha. Inna itti fayyadama dawaa waa hundaatti wanti tun jechuudha. Funyaan keessan keessa oodidaana gootanii raawwattanii funyaan keessan keessa akkana oodidaana jechuun kan gurraanii qulqulleessan tokkon jiru kadaariin isaa maali daarsaa maqaan buukii fakkaatu tokko jechuudha. Isa sanitti galchitu hidhanii erga sanaa gurra keessan keessa galchitanii funyaan keessan keessa galchitanii gurra keessan illee isin dhukkube gurraaf illee dawaadha. Gurra keessanitti illee xab godhuu ni dandeettan diqqeessanii ergasii oolidaar sanii qulqulleessuu ni dandeessanii dhugaa dubbatuuf ajaa'iba jechuudha. Akkasuma kokkee keessanitti illee dhuguu ni dandeessan jechuudha. Maankaa takka fuutanii dhuguu ni dandeettan jechuudha. Garagaraatitti illee gadi waa hundaaf isin fayyada. Zikaama qofaa garagaraa jechuudha. Wantoota asasiyyaa adda addaa qaamolee asasiyyaa qaban akkasuma fuula shifiniinaa akkasuma rifeensa ciccituu garatti yoo dhuydellee jechuudha. Isin fayyada waa hundaafiyyuu. Innaa isa kana jaba kiyyasuma fayyadamuuf deemuun isiniif amma kana isinii fidee dhufe. Amma immoo viidiyoon tiyatuun asumatti yaa dhaabbattu yoo isinitti tole